jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن بجنا جاي أقول تديبني أن عبد الله سراج برموني كان يرو دبره كان يرتي تيفته هيكا جتشوتا في معلومة إسا أكسم سير لغة أفاني تين كول كبتيوتا وهيكا جتشوتا جتشولا في سير لغة في أكسم مكمايسا أكسم موتيو دبره جتشوتا برانيتين بير دبر الأس كم برانو سير لغ تهي إسكيسا جيتشا تيشو جدامولا تيشو جيتشون مال جيتشولا تيشو جيتشون أكما أسر راهو بطانيتي جيتشو تهي كاكبان لما كم باي أجو دندهان ولد فدودان تيشو أومون ندندها ما جيتشول بريفا مكان الراه أكاو بچو دندتانيتي جيتشولا جيتشو تهي كاكبان لما walitti fiduudhaan jecha hiika qabuu fi baay'achuu danda'u uumuu jechuudha. Jecha hiika qabuu fi baay'achuu danda'u uumuu jechoota lama walitti fiduudhaan jechuudha. Jechoonni lama walitti dhufan sun tishoodha. Okay? Jechoota tisheessuun haala lamaan dandahama. Jechoota tisheessuun haala lamaan dandahamaa jechuudha. Mee haalaallu inni karaan tokkoffaan itti tisheessuunii dandeenyu sarara xiqqaan walitti fiduu. Sarara xiqqaan walitti fiduu. Kanaan duras irraa isinii tuqee jira garuu inniin suni tishoodha jedhee isinii hin himne. Maaliifi sunis wanta ittiin barannee bira dabarreedha waan ta'eef jechuu. Inni karaa lammaffaan ammoo walitti siisuu barreessuu jechuudha. Walitti siisuudhaan barreessuu. Siisuu jechuun asitti gama biraatiin siksuu siin jedhama. Siksuu. Gama biraatiin walitti fiduullee hin jedhama. Walitti fiduullee hin jedhama. Walitti fiduu. Walitti fiduun. Walitti fiduun barreessuu. Isaannan kanneen akka tishoo ta'an kan sababa ta'u tokko walitti siisuudhaan jecha hiikaa nuu kennan lama akka baay'atu gochuu. Inni lammaffaan ammootiyyuu ayfanii xiqqishuu takkaahuu ammootiyyuu sarara xiqqaa kana jechoota lama jidduu uumuudhaan isa san tisheessuun ni dandahama. Asirratti wanti tokko wanti si yaadachiisu jira. Akkanatti maaliif dheeressitee barreessitaa jechuu dandeettan. Wanti ani dheeressee isinii barreesseef tishoon kuni tishoomaan jechi tishoo jedhu kuni maal akka ta'e beesika isaa barreeffama dheeraa kana keessa yoo hin argatin gaggabaabsee yoo isinii kenne hiika takkaahuu ammootiyyuu beesika takkaahuu ammootiyyuu bu'uura isaa argachuu hin dandeettan. Kanaaf akkanatti dheeressee isinii barreesse. Dhiifama isin gaafadha. Boordiin xiqqaadha. Inshaallah fuulduratti boordii guddaa ni fidadha. Kana irraa hubachuu ni dandeettan jedheetiniin hubadhaa jechuudha. Sababni ani dheeresseetiniin isinii barreesseef wanti gabaabduun haala yookaan ammootiyyuu ulaagaa isii gabaabsutu gabaabbata malee ka akkanaa kana yoo mata duree kanaa waliin isinii hin kennin jechuu. Mata duree kanaa yoo dheeraa isaa kana haala inni ta'e maal akka inni ta'e yoo isinii hin barreessin ifa isinii ta'uu hin danda'u. Naagala namoonni hedduun kan chaanalii kiyya jala jirtan warroota akkaataa qubeen itti dheeratu, gabaabatu, jabaatu, laaffatu itti hordofaa jirtanidha. Isaanan kana hordofaa jiraniif gara fuulduraatitti haala ittiin kophaatti isin gurmeessee isin barsiisullee ni mijeeffadha. So ammaaf gama tishootitti isin haa dabarsu gara isaan lameen kanaa ibsa gahaa isiniif haa kennu. So tishoon haala lamaan uumamaa jenne tokko sarara xiqqaa jidduu buusuudhaan inni lammataa walitti siksuudhaan barreessuu jechoota lama ka addaan jiran walitti finnee barreessinee tishoo uumuu ni dandeenya jechuudha. Tishoo jedhama. Okay, afaan Oromootiin tishoo. Kun isa lammaffaadha. Kun
isa tokkoffaadha. Sarara xiqqaa walitti fidu jechuudha. Sarara xiqqaa isa kana ayfan yookaan ammoo tiyyuu nuqxaa xiqqishuu jechuudha. Sarara xiqqishuu fakkaana jechuun fakkeenya isanii baranna fuulduratti qubee gabaajee jechuudha. Seenaa inni kuni mallattoo eda'uuti. Mallattoo eda'uuti seenaa eda'uu qabeessa seenaa qabeessa. Okay? Gaafa barreessinu maal ta'a? Sarara jidduu tana jidduu buufnee seenaa kan dagatiin astee kanatti qabeessa jenneetiin hin barreessinaa jechuudha. Seenaa qabeessa. Okay? Gaafa kana maal ta'e jechoonni lama walitti dhufee tishoo uumee jira jechuudha. Inni lammaffaan kama barreeffamuma jiru san walitti fiduudhaan wannaa dheeraa barreessu jechuudha. Sarara dheeraa. Okay? Kunillee fakkeenya saba eda'uu kuni mallattoo eda'uuti. Okay? Kuni mallattoo eda'uuti. Saba eda'uu lammii. Sab lammii. Sab lammii. Okay? Sab lammii. Astee kanatti sarara xiqqaa akka astee kanatti buufnee kanatti jidduu hin buufnu. Maaliifi second partidha kun. First part sarara jalqabaa I mean tishoo isa jalqabaa kun ammoo tishoo isa lammaffaa. Tishoon inni jalqabaa sarara xiqqaadhaan tisheeffama. Tishoon inni lammaffaa sararri osoo jidduu hin galin tisheeffama. Bakka lamatti qoodama tishoon jechuudha. Okay? Asirratti mallattoon kuni mallattoo eda'uuti. Asitti mallattoon kuni mallattoo eda'uuti. Namoota hedduutu iyyuu komentii jalatti herreegas nu barsiisi jettan. Herreega isin barsiisu osoo hin taane mallattoo isaa kana gara fuulduraatti inshaallah maal akka ta'e mallattoon eda'uu, mallattoon hir'isuutii fi kunniinis isiniif lafa kaa'e mallattoo isin qaabachiisaa jechuudha. Barnoonni keenya kan har'aa kan irratti xiyyeeffate tishoodha. Tishoon maal akka taate waliin ilaallee jira natti fakkaate. So hordoftoota chaayinaalii kiyyaa subscribe gochuus hin dagatina, share gochuus akkasuma comment like gochuus hin dagatina. Hanga barnoota biraatii walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.